Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota keenya jaalatamtoota kabajamtoota warroon dodolaa show jalatti argamtan akkamaa fi keessan jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah rabbil alamin nabira bareedaadha. Hedduu gammachuun qabaa. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Rabbiin na gammachiise. Akkasii asumaan hin irraafanne ashamaa harka fuune warroonni amantaa biraa isiniin jedha. Baga naganuuf jiraattan bakkuma isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Achirraa kan hafe obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi gaggaarii wallahi kan hedduu isin jaaladhu kan akka malee isin jaaladhuun isin jedha. Numa ol rabbi sinaa jaalatu hunda keessanuu kan amantaa biraallee kan musliimaa isiniin jedha. Ya rabbi yaa mumuratti baay'isa ijoollee maatiin beeknu akka isiniin jedha obboleeyyan kan koo nageen isin biraa jiraatu isiniin jedha. Maal qabattee dhuftee dodolaa shooyyoo jettani akkuma yaadatamu lolli addunyaa sadaffaa eegalamuu fi deemaa lujjaani. Lolli addunyaa sadaffaa erga eegalamee xiqqoo bubbulee jira. Akkuma walitti gadi ba'een lolli addunyaa sadaffaa mooyateetiin jira. Mooyatee jira. Lola addunyaa sadaffaa sinigale lola addunyaa sadaffaa mooyateetiin jira isiniin jedha. Yoon akkana jedhu nama dhaametti nama mooyatame itti gammadee osoo hin taane akka tokko ittillee gammadee jira. Akka tokko alhamdulillah baga rabbiin fayyiseen jenna. Dhahamaniitiin fayyanii jiranii alhamdulillah baga rabbiin si fayyise akka ka'e ilaallu akkuma rabbiitiif jechaadha. Akkuma rabbiitii fi baga rabbi si fayyisee sin jenna. Fatiyaa akkasuma obbo Oshee kunis barii diraamaa qabanii isaanis diraamaa qabanii lolli addunyaa sadaffaa eegalamuu fi deemaa jedhanii gabaasan godhanii lola addunyaa sadaffaa walitti erganii ofirraa yaaba'anii maaltu isaan ga'eere ofirraa deemanii karaa deemanii lolli addunyaa sadaffaa eegalame. Akkasuma eegalamee lolli addunyaa sadaffaa akka itti fuufetti kan jiru takkitti maanguyyama takkaan wal mo'achuudhaan kan dhaame warroonni dhahee garuu badeetiin jira. Kanumaafuu maal qabatanii dhufanii guyyaa kalee jechuun keessaniin oolu. Guyyaa kalee obbo Oshee fi aadde Fatiyaan wallaluudhaan dhufanii jiranii. Wallaluudhaan gabbahanii maal yoo jettanii akkuma situu natti ergee aadde Bunii fi Najaati situu natti erganii dhahame illee gammaddee jara haala mijeessuu deemu jirtaa jedhanii kan waliin bahanidha jechuudha. Akka dhageenyetti jechuudha. Akka isaan irraa dhageenyetti dirqama barii haalli koo jechi kuni dirqama beekuu qabdas wallaaluu hin qabdu. Obboleettii Fatiyaa beekuu qabda. Maali yoo jette dirqama kaa namni lola kana eegalchiise eenyudha? Dirqama nama dhahameef nama dhaheef nama waan san dalageef bakka mijeessuun dirqama hin beektu ati. Akkasuma osoo ati illee dhooftee miite akka ati baddu bakka kasii mijeessu eenyu jette obbo Osheedha. Maaliif ajajaan lola kanaa eenyu
yoo jettee yaaddu silaa eenyu sitti fakkaate? Isaami itti gaafatamaa lola kana isaadha. Kawuni walitti gadi ashkin jedhee isinitti walitti isin dhiise obbo isheedha waan ta'eef gara lachittuu dirqama isaa nama bakka mijeessuun dirqama. Akkamittiin waan kana gaafii gootee gaafattaati? Gaafachuun qabdu maaliif? Ajajaa waraanaa kan ture ajajaa waraanaati waan ta'eef kanaafiyyuu waan gaafachuu hin qabne gaafatte waan sirraa hin tolle gaafatte jechuudha. Akkasii walitti isin erguun isaa walitti isin ergee jira. Walitti isin erguu isaa ifa gala kan miidiyaa irratti dubbattanii lolli addunyaa sadaffaa eegalamuuf deemattanii akkasuma guyyaa takka bultanii kan eegaltan fakkaata. Maali hin dagatte moo guyyaa agarsiisan keessatti dagachuu hin qabdu. Dirqama baree beekuu qabda. Isaallee dirqama isarra jiraatu waan ta'eef bakka mijeessuma sirriiba mijeesse haa mijeessu. Kanaafiyyuu ati barumsa fudhadhu fatii yaawwanni siin jennu sitti illee qoosu jirra dhugaa rabbii sanitti osoo akka nu jalqaba siin jenne dubbitan nurra dhugeeffatte itti hojjatte sadarkaa kanallee hin geettu jechuudha. Habibtii tiyya dhiinni sirraa bahe sun si miidha, nama biraa hin miidhu. Dhaamsi ati dhahamte sun si miidha, si rakkisa. Kuma fedhellee taatu waraanni ati waraannamte sun sirraa lasheedha malee siif guyyaan hundi dhukkuba, siif guyyaan hundi aayidha. Osoo kana bira hin gahin osoo dura ofirra dhaabbattee illee bareeda. Siif himneetiin jirra osoo nu dhageette illee bareedaadha. Jaarsa namaa jala deemuun warra jaarsa namaa jala deemu barumsa isiniif haa ta'u obboleeyyan ko. Jaarsa namaa jala deemuun barumsa fatiyaa irraan isinii haa ta'u. Isinii galee fatiyaa irraan barnoota fudhadhaa. Garuu kan guyyaa takka galaa jaarsa namaa jala deemtanii guyyaa takka hima qabamtanii hin xixxibaarina. Xixxibaaruun kanarra nama geessa, waan akkanaa nama mudachiisa. Jaarsa nikaa itti qabne osoo nikaa itti hin qabaatin, osoo waliigaltee hin qabaatin, si jaalataaf sin jaalatu osoo adda hin baafatin booda jala deemtanii booddeen keessan akka fatiyaa kana ta'a. Wallahi dhugaa isiniin jedha. Fatiyaan akka kiyyatti itti diqqaate hin jedha. Dhugaa rabbiititti itti diqqaate. Maali jaarsa namaa osoo akka jaartii qabu beeku waliigalanii hoo waliigaluu baatanii hoo maaltu sii ga'ee jaarsa namaa jala isii naqe. Gizee buniidhaan wal hin beekin osheen jaalalleetii turte jedhee osheen dubbateetiin jira. Eega jaalallee isaa turte maal godhuu duraa jaalateetiin jira maal godhuu bunii fuudheree okkee. Osoo inni jaalala isii qabaate waan akkanaa kana hin dalagu. Buniin dura ammoo fatiyaa beeka. Sinigale fatiyaa beeka. Eega fatiyaa beeke maal godhu bunii fuudharee jaalallee ni qaba. Afaaniin jedhe malee inni duruu sin jaalanne bakka kanarra si geesseetiin jira. Barnoota siif haa ta'u dubartiin dhiiraa abbaa manaa haadha manaa qabdurraa dhaabbachuu dindanii jennaan takka takkaanin silaa osoo tolte akka fatiyaa san isin goona sandaran okay. Maali maqaalee nu balleessitani. Xinaqillee tokkochuma foona jeessa. Dubartii yoo jedhe maqaan tokkocha dubartiilleen takkaa fi lamatu maqaanuma balleessa. Hagana muluu dhiirti numa dhabamte. Hagana muluu hagana rakkinna haganaa keessa seentan dhiirti hin dhabamte. Dhiira silaa waa fuudhee hin qabne bultii hin ijaaranne ijji isin arguu didde ka bultii ijaarate malee. Kan mushaakila ofii keessaa iyyuu bahuu dadhabe kan mataan shiri jedhe irraan dabaltanii shirka gootaniif maaliidha ofiillee shiri jettanii shiriin kunneen gadhaabadhaa jaarsa namaarra isinii gale gadhaabachuu diddan taanaan waan isiniin malu osoo takkaan isin bira jiraadhee ana isinii fida. Maan namarratti baartan jaarsa namaa tuuxxanii kaatanii barnoota siifaa ta'u fatiyaa atis afaan kee walirra kaayi zimmee dhiiti taa'e teetu taanaan sandaran
akkas isiniin jedha obboleen kan koo wanni jechuu dhufe asitti dhaabadheetiin jira xumureetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jechi kiyya kun yoo dogongora ta'e akkana gorsataan abdii isinirraa qaba. Bye.